Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii Hawwii Biyyaatti nagaan dhuftanii. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'uu hin dagatiina. Maatii koo warri taatan immoo akkuma yeroo hunda jedhu anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Share gochuudhaan, like gochuudhaan, yaada keessan naaf qooduudhaan warroota na jajjabeessitan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Har'a viidiyoo biraa qabadheen dhufee jira. Har'a wanti qopheeffachuu barbaade paankeekii oatmealiidhaan yookiin aajjaadhaan qopheeffachuu barbaade. Wantoota na barbaachisan immoo as lafa kaa'adheen jira. As kana kun aajjaadha yookiin oatmealiidha. Aannan asiin qaba. Paawudariin qabaddana, hanqaaquu lama, muuzii lama qaba. As kana sinimanii yookiin qarafaan gargaarama. Kana gargaaramuudhaan hojjetadha. Gara hojjetachuutti deebi'a. Isin anuma waliin tura. Amma qodaa kana keessatti muuzii kan akka kanatti mummuree qopheeffadheera. Muuzii kana itti dabaladha. Sukkaara hin gargaaramu. Ashaboo xiqqoo dhandhamaaf garuu nan fayyadama. Kanatti aajjaa kubbaayaa tokkoon itti dabaladha. Hanqaaquu qopheeffadhe, hanqaaquu lama qopheeffadhe ittiin dabaladha. Aannan mililiitirii 200 yookiin kubbaayaa 3 arfaffaa gargaarama. Paawudarii maankaa shaayii tokkoon gargaarama. Sinimanii walakkaa maankaa shaayiin gargaarama. Ashaboo xiqqoon itti dabaladha. Dhandhamaaf kan ta'u sukkaara nu barbaachisu mi'aa waan of keessaa qabuuf muuziin kun iyyuu gaadha kunumti. Yoo barbaanne garuu abbaan barbaadutti dabalee qopheeffachuu danda'a. Ani ittiin dabaladhu akkuma kanaan qopheeffadha. Amma nan daakkadha walitti. Yoo akka kanatti qopheeffannu ta'e aajjaa isaa qofaatti daaknee qopheeffachuu dandeenya. Yoo qodaa keessatti muuzii wajjin kan bakka itti walitti daakkannu qabaanne garuu akka kanatti qopheeffachuu dandeenya. Yoo barbaanne garuu muuziis qofaatti bulleeffannee aajjaas daaknee waliin maknee hojjetachuu dandeenya. Ani amma nan daakkadha. Akka kanatti qopheeffadheera madaakee. Kanarraa hojjetachuu duwwaatu naafa. Eelee korra kaadheen gara hojjetachuutti deebi'a. Saayizii ishee xixiqqeessinee immoo akka kanattis qopheeffachuu dandeenya. Akka kanatti itti galagalchadheera.
kana fakkaataa akkuma kanatti hojjetadhee raadha saafe hojjedhee xumurennaan walitti deebina. Kana fakkaataa akka kanatti bareechinellee dhiyeeffachuu dandeenya. Akka kanatti hojjedhee raadheera. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Kana maal wajjin soorachuu dandeenya yookiin dhiyeeffachuu dandeenya? Kaachappii waliin dhiyeeffachuu dandeenya, damma waliin dhiyeeffachuu dandeenya. Irra dibannee kan nyaannu jechuudha. Siiraappii waliin illee hin danda'ama. Warroota kana waliin dhiyeeffachuun hin danda'ama. Kana fakkaata viidiyoon koo har'aa akka kanatti dhiyeeffachuu dandeenya. Ani damma waliin akka kanatti dhiyeeffadha. Kana cinaa akkana goonee kaa'achuu dandeenya. Kanarratti
damma xinnoo isheen irra akkas godhaani kana akka kanatti qopheessee raadheera kana fakkaataa viidiyoon koo irraa yoo jaallattanii isinitti tolee jiraate immoo like share subscribe gochuun dagatiina viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u bye.